namtichatu akki jedhe jedhan addunyaan jijjiiramte jennaan yaa rabbi dhugaa godhii jedhe jedhan maaliif boo jennaan harree kana garri gubbaa kun narraa luqqa'e gara jalaa kana ol naa gara galche inni waan akkasitti wanni marti jijjiiramtu si haa beeyte alhamdulillah rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah guyyaan irraa guyyaa protokoola namaa eeganii waliin gahanii miti hundi keessa warri guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa guyyaa miidiyaa zaad bakka kanatti argamtan bakka guyyaa gammachuu kanarratti walitti gartee rabbi nu fide isinin ja'a kanatti aansun dursee ilma keenna ka ifaajee bu'aa cahii waa'ee miidiyaa kanaatiif akka reefu nu ibse san daran waan nu ibse caalaa waan gartee inni hambisetu caalaa bu'aa cahii inni gartee miidiyaa kana asiin ga'uudhaaf keessa dabre hedduun namaa hin beekaa baga rabbiin guyyaa bareedaa kanaan si gahee baga rabbiin si mul'ise zaadiin akkuma zaadaatitti zaad jechuun sinqiidha ergaa hedduu qaba maqaan kuni akkanaan ittiin baane yeroon keessa jirullee yeroo hajjii tahuu wajjin rabbi akka jedhu watazawwaduu jedha nama imala hajjii deemuun sinqeeffadhaa jedha laakiin sinqiin dhamaatami jennaan fa inna khayra zaadi taqwaa jedha sinqiin gartee caaltuun sinqii maraa sinqii gartee imala tanarraa wayta galan yookaan imalatti nama harkaa dhumtuu miti sinqii imala duniyaa tana hunda isiin xumuranii imala akirallee hagaa mana gartee jannataa san gayanitti nama waliin deemtu sodaa kiyya gartee sinqeeffadhaa nuun jedha sodaa ofii rabbi nu haa kennu miidiyaan zaadduuba miidiyaa sinqii gartee waa maraatuu odoo sinqeeffatee deemu irra caaltuun sinqii inni gartee nu ibsaa jiru sinqii nuu fi rabbii kenna wal barsiiftu sinqii diinii fi diinaggee tennaa toltu sinqii gartee ammootu nuhu kaayaa kaayoo tenna maraa toltu qabaa rabbi galmaan sii haa ga'u jennaani itti aansuun mata dureen naa kenname barbaachisummaa miidiyaati. barbaachisummaan miidiyaa isarraa haasa'uun taxsiil alhaasil jablamaan kennu itti haasa'u. waan hin argamin fidan malee waan argame tokko irraa haasa'uun baay'ee barbaachisu. barbaachisummaa miidiyaa ati hundi gartee bareechitee tolchitee beeytaa maal keessa jira miidiyaa waan jedhamu kana. duulli miidiyaan itti jiru bakki miidiyaan gaye eessa fa'a jennee otoo gaafannee mucaan xiqqaan afaan barate waan miidiyaan ta'e nama haasa'uu hin danda'a. kanaaf maalummaa miidiyaa baay'ee irraa haasa'uu hin dandeenyu. gabaabinatti akka qabxiititti wanni irraa kaafnu maa inni wanni miidiyaa jedhamu kuni meeshaa gartee qara qabu wahiiti silaahun dhuu haddayni meeshaa qara lamaati si murallee sii muralle si murallee sii muralle si muruu jechuun maal inni qaama si muree si dhiisuu qofan eegin akka sibiila garteetiin hin qara qabu ka'aati asirratti beeytu waan sandaranii muraa sandaranii si mura umrii keessi mura umrii jechuutu maali yeroo sirraa fixu jechuun umrii keessi fixu umriin dhumumaaf hin dhufne waan irratti dhumu wajjiin wal qabatee dhufe waan silaa dalaguu qabdu kaati dhufteef sanirraa waan dalagamuu hin qabnee fi waan ati isa dalaguu hin qabne ka irraa seeramte irratti si harkaa fixa umriin sanitti fixan umrii khasaaraati kanaaf si mura sammuu si mura arraba si mura ilaalcha si mura qabeenya si mura dabalee akkanaan hin daawwattu waa ambaa kafalaa jirta. kanaaf namuu gartee magaalaa gadiin bayate magaalaa gabbaate tana irratti waa gurgurata wanni gurguratu namuu homa qabu gurgurata 999 tuqaa wahii waan gurguramaa jiru hin beeytaati nama isa magaalaan bahillee hin beeytaati baadaa garteetiin social media waan jedhamu kanarratti ol baate
دري وان اجي سيغرتو مال اني دري وان غري سدغهو مال اني دري وان ارمني سدبسو مال اني وان جامو اكما قبدي تيو كافني مالي باير ولي ناس بارك الله فيكم امته دوبا نهن كوني ما نبرباچسه وان جدو الرهاسو ان مالي برباچسو ما نساء الدنيا قاتا بير دبرتيو اما كان جيسته كبير دبركاتي وان نبرباچسه في والبراروف ilman tenne wanda katti faajuuf amalli baaxilaa jedhan amarri dharaa jechuu walii galatti dharti tuni humna qabaattee akkanatti bakka mara hin fudhanne jedhan zaata qabaattee bakka mara hin mul'anne jedhan bareeduma qabaattee sammuu nama mara akkatti hin hawanne jedhan waan hayti bakka san hin jirreef isin abbaa bakka sanii taate waan hayti sagalee dhabeef isin sagalee godhattee waan hayti dubbatuu dhabeef isin dubbatte waan hayni mul'atuu dhabeef isin mul'atte malee miidiyaa duniyaarra jiru kana guutuu dhara inni facaasu kana dhugaan takkattiin zaadiin keessaan billijjette takkattiin geettuudha baaxilli dukkanti tun duniyaa tana kulli yoo wal geette baatiriin xiqqashoon taati har'a garteetiniin موبايل تلافتو تنرى إبسي تتفا قومولة دكانت تنقل لي ندوكت ويتسان دكانا ككنا واني ميديان برباچي سيفغا درا بكين كن نودا باطل اگرته بكين كن نودا درتي گرته بكسي ملت كلي حق اگرته حقويد قايدا وني درجن كوني وا حقويد اك دكانات وا گرته تنين بيسوف دفتي hayti ammoo waa mul'isuuf dhufti dhugaan jecha dhugaan waa mul'isuuf dhufti kanaaf akki ati dur beeyturra haga addunyaan akkasitti deebitutti taa'ee eegaan addunyaan akkasan dhiifte am kanaaf wanni gartee inni nu barbaachisaa taheef maa inni duula thaqaafaa ka jedhan kana al-ghazw al-thaqaafi wal-ghazw al-fikri duula sammuu دولا قرومنا كما قاقرتي أمو قرومناتين ilmaan teenna lafaa dhufaa sammuun isaanii qara rabbi isii uumee fi qara hawaasummaa irraa fudhattee fi qara diinaa islaamaa irraa fudhatte saniin silaa waa hedduun garteetiniin bakka hedduu nu ceesifti jennu maqaa qaroominnaatiin faallaa qaroominnaa doomsaniit maqaa gartee ammootinuu beekomaatiin wallaalchisanii maqaa qabeennaatiin hiyyoomsanii nu sakaaluun garanatti deebinaan sakaallaa kana keessa kaseene keessaa baasuu fi ka ammootinuu hin seenin wanni sakaallaadha malee qaroominnaa miti doomsuudha jettanii jedhaniini haa hubachiisaniif barbaachise duuba akkuma san magaalaadha miidiyaan gabayaa jenne miidiyaan meeshaa jenne meeshaa qara lamaati jenne qara nuu muru qabannee magaalaa hambaa seennee gartee waan kayrii ta'e kulliin muru sharriin ammoo ofirraa muru dargaggeessi keenya duuba karaa qaxxaamurri addunyaan tun kulliin amma ganda tokkoo miti kutaa tokko duraan addunyaan ganda tokko taate jiran ganda tokkorraa siisanii amma kutaa tokko taate jiran kutaa takkatti mana keessa waliin galtuu jetta gorfaa takkatti gorfaa iyyuu miti amma sanirrallee dhiphatte daqiiqaa afaanii atti gartee haasoon si bayaa jiru kana amma addunyaan guutuun teettee si dhageeffatti maarra eega dubbiin akkana taate diin al-islaam diinii caalamaati namnummaan miidiyaan dhufeefuu silaannuu hibbo namni kaayoo addunyaa guutuu amaanaa addunyaa guutuu itti kennan sihi namni diin al-islaamiin gartee addunyaa tana kulliin gahi jedhan sihi karaa kanaan gartee diin al-islaam bakka hin gahin akka gayuuf dhugaan bakka duraan dhokattee gartee baaxilli irra dha'e karaa kanaan akka caalama hunda geettuu fi nu barbaachisa jechaadha miidiyaan baarakallahu fiikum kaitti aanu ammallee akkuma reefu jennisan dhalti keenya gartee ijoolleen lafaa dhufan kuni maqaa miidiyaa kanaatiin amma namni akka waan qaroominni isa malee hin jirre qaroominni isa keessa malee hin jirre bakka arge dhaabatee
bakkantaane dhaabatee sammuu isaatii fi gartee umrii isaallee waan fixaa jiruuf qabeenya isaallee waan balleessaa jiruuf nama kana isaa gartee mustahlik yookaan nama waa fixu tahuu isarra nama waa fidutti dirra isaa jijjiiruudha. Hedduun miidiyaa kana warri fayyadamu amma warra waa fixu jecha warra yeroo ofii fixu warra qabeenya ofii fixu warra sagalee ofii fixu waan hin taanetti. Wayita barii yoo laaltu barii maraatatu ol yaa'ee jetta namni aqlii qabu duubatti hafe si fakkaata. Haqiiqatti dhibbarra parsantiin guddaan maraata ol yaa'ee jetta. Maraataa ol yaa'e kana gaa haadatti deebisuun dirqama taati. Yookaan immoo maraataa tahuu isaa hambatti ibsitee akka gartee namni cuqalaa'aa fi culamaa'aa fi hayyoota isaa wajjin rakkoo tana jalaa baraaramu. Miidiyaan mana barnootaati. Yuunivarsiitii addaati. Bifti inni itti barsiisu bifa amma kaleessa ati gartee itti barsiiftee sammuu namaa gartee giddiidhaan akkasitti seensiftuu miti. Libsuu ijaatitti odoo gurri hin dhageenye sammuu seenaa wanni achirra barsiifamu. Wanni silaa barsiifamu ol hin baane waan barsiifamuu hin qabnetu ol yaa'e. Miidiyaan mana yaalaati. Laakiin nama silaa yaalamutu ol yaa'e namni nama yaalu lafatti hafe. Carraa garteetiniin bakka saniin dhaqee namaa yaaluu dhabe. Tiraanspoortii dhabee akka waan hafeeti. Miidiyaa dhabuun tiraanspoortii dhabuudha. Ogeessi fayyaa ka silaa nama yaaluu qabu. Tiraanspoortii miidiyaa ka karaa saniin dhaqu dhabarraa namni silaa innuu yaalamuu qabu ol yaa'ee akka malatti nama yaalee gartee sammuu namaa ajjeese namni amma akka jinnii quraana itti qara'aniititti akkanumatti deemuu malee waan keessaa bade hin beeku, waan irraa irrate hin beeku, waan irraa hanqate hin beeku. Jijjiirama waan jedhamu kana nama tokko nama caalimaatiin ta'aaluu natatawwar jedheen namni wahii. Akkanatti hin teennu kottu abboo hin qaroomnanullee jennaan idhaa aslama tatawwur jedheen sun ibboo. Yoo qaroominni ati jettu kuni shahaadaa qabatee islaamummaa seeniin qaroomna jedheen. Qaroominni haga ammaatitti gartee shahaadaan qabatee wajjin isa waliin deemna jechuun nu shahaadaa gadhiisuu nu harkaa taati jedheen. Waan kanaafuu hawaasa kenna barbaachisummaan miidiyaa waan qabxii takka lama sadii jennee keessaa baanuu miti. Mana barnootaati akka waliigalaatti barumsi isaa ammoo dareetti nama oofee namni gartee haga daree san keessa illee taa'u waa saalfataa wal saalfataa akkasitti barataa hin jiru. Namni gadi ciisee bal odoo gartee firaasha tokkorra waliin ciisu waan barata waan daawwata kun walitti himnu. Kun egaa kara maletti akka maletti umuura taafii agartee waan silaa hojii beeyladaan hin hojjenne hojjetee nama kana wani nama jedhaniin suuraa namaa hojii beeyladaatiin gadi yaatee sammuu namaa garteetiin akka beeyladaa sanitti deebisuuf wanni hin dalagamne hin jirtu. Kuni martinuu ammoo Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akki jedhu waqul jaa'a alhaq wa zahaqa albaaxil inna albaaxila kaana zahuuqa jedha. Amalli baaxilaa kuyyaa bakka hayxi dhufte tamuu jala dhaabatuu hin danda'u. Amala isaa dhageeffadhu. Wanni akkas luyna, wanni akkas kiiloo hin qabne hin jirtu. Yoo ati ilaaltu immoo wanni akkas jaynaa, wanni akkas humna qaba, wanni akkas dachii fudhata hin jiru sitti fakkaata. La wallahi baaxila alfaamii miliyaara baaxila hayxi takkatti yoo dhufte kaana zahuuqa. Kun jecha rabbiiti. Inna albaaxila kun qaa'ida amma fudhadhu akkanumatti. Inna albaaxila kaana zahuuqan. Hayxi dhufnaan huccuu lafa kaa'e lafaan fudhatu akkasuma dhiisee dabarbida. Alhamdulillah al'aan jaa alhaq. Miidiyaa kanaaf ka kana fakkaatuun lugaa kamiinuu haa dabruuti miidiyaadhaan ergaa bareeda kaayoo diiniif diinagdee qabuun yoo xiqqaate miidiyaa nama kana akka namaatitti isa wajjin deemu barbaanna nuti. Nama namummatti deebisu. Ka aadaa bareedduu kaleessatti deebisu. Ka naamusa kaleessaatti deebisu. Ka akka namaatitti akka inni yaadutti deebisu. Kana barbaanna yaa kennuti. Bineensi waan nyaatuuf jecha beeyladaan gadi yaatu tuni
وان إسنتان نياتو ميت بسي بربتشي تولشيتي هوري جلقة بنياتو ديانا إساتي مت كما قال سينكو نياتو اللي نولو غرو مقالة إسائن اللي كارومي نجراني نياتو نولو كن اللي كمقالة كارومي كن أصل التسلا نياتو أبدا نياتو لكن أما نياتا جتشا ونن هاسا ومن جرتو يا أمتكين مهديها نو برباچسان دوغا لكن أكت نو برباچسو أكا أفتاني ملأنودا مقالا قرتي أفتاني حاسوني كأنك نفكاتو وفني كأنك نفكاتو إلى الش نفكاتو مقالا تنرى قبياني مقالا أكستي ميديا أكستي قرتي مقالا أدانو بني نمي نتلف بربان نجرن برميشا بريدة واتقبات بكات جرتو تستر فني سرابتن يو أتقرتي أموت نوحو سوق بنا تبرا تشتسي في الدين القادين بريدون ميشا سفكاتو غرو مقالات أنا كيسا ميدة الديني ميشا نمي كوني مرت سوقي ميشا إسفكاتو قبدو دكا كقول الله بربادو اللي ميشا قول الله بكي رابطة تقب كأفة بربادو اللي نكسن كناف ميديا نفكاتو كانوا إفسو قباتون درقا مكين كصدر كان ممر أنا مباسو كنامت قونك أوجج حسبنا الله ونعم الوكيل لم تجاتو أكي جرجان الدنيا ججيرم تجنان يا ربي دغاكو دي جرجان مال بو جنان حريكنا غري غرتي غبا كنار كاملات حريتو كش كبايسا فياتا حريكنا غري غبا كنار لوكاي غرا جلا كن قلنا هاغرا غل إنه وانا كسيت وين مرتي ججيرم تسيابيت نمن لا جكنا كبوجرا أمالي نما وهي تجان إسا كرا ديمو إن جوا دا كجوا كانت تتمك مكاني إسا كرا ديمو جولين كرا تمرسيته نما جوا كان جولين تمرسيتين بيتا إسا كرا ديمو مرسيته جولين مرسيته جنان جولين تان إن اللين تكوي رويوك أبا في الرأسو بجده جولين الجند والربا يبلو أرج الأجرة نمنا تشتنيا تنام نياتو لبنا كتو ولين دربتا أجرة لكان ياد داجين جولين تيسيتي لكن نانين كسمان فيد جولين تكو أشي ديما يوني لالو جولين كبيرات فيد بعد أواني رقات هنا جرين اللين وما في جرس وببر جالك أجيل جان واني كان جنوف مالك وان كله درجة تبيت وان كله باطل جت بيت شدي كله ركو كله سافر سيته الله كيسا قلفت ركو على التديفت أما أبو من أنك سجراتون أولو قدان جيرم تي أيدي دو سنجراني نمن سموك أبو موري حراشيت توبين أيدا هنا أيدو كناف باطل أبا فرته هاملتو أبا فرر هاملتو مكا قرومين ناتي ملته مكا جبين ناتي ملته مكا قبين ناتي ملته دارتي دارا أكر أروجين داينه كناف دوبا ميديا كان قرت ميديا بركة ربنا هاقولو زادين قانم إسا سينك فتاه سينكي قرت الدين إفدين الجيت إنكسب قل من وجست ربنا هاتاي سجنة إسا في فكاتو إسا بكجرت تكونون فنه برها ربنا أنبتنا ميديا أما بدون فن بنا تاجرت قبلنا جايبا كان ربنا قرته warra garteetiin keeydiin dalaguu fi kennee warri dharaalleen qabeenyallee karama dharaati warri qabanii miidiyaa kana gadi bobbaasanii ammallee karaa dharaatiin sammuu namaa qoonsaa jiranii duwwisaa jiran waan taateef bakki keeydiin gartee ati niyyattee akka waqfiititti hattaa namni gartee rabbi anjaasii kenne miidiyaan kun keeyrii haa dabarsuu jettee mana barnoota yuunivarsiitii islaamaa jabaa yuunivarsiitii hawaasa garteetiin tajaajilu jabaa wama itti niyyatte siitaa masjida ijaare jechuudha. حلقة قرآن مركز قرآن إجارة جتشون الدان اللالين دروس من نشراسي كنسيس علماء كنا تقرتوا ولتقبه برنون نشرا كنم قرص نشرا كنمو محاضرة نشرا دبرتو نمو مقرتي تنين مساجد سيني لقي فتاجر من مرسيسين تيوان تاتيف إنه ما هو خراك التامرات نرى محاضرة أكا حقتي تنتي قدم تقوم كانت الأبد لكن محاضرة أرى خرائسات دبرتو تنو عالم كان كلي والجيسي كجالة اللي برقيتي كجالة اللي برقيتي أتشمان dirqa mashar islaamaa isa hubachiifte waan taateef faayidaan isaa faayidaa bal'aadha faayidaa guddaadha daqiiqaa muraasa agana garteeti namooti nuu keessaa bahuu hin dandeenyu faayidaa gartee waan miidiyaan qabuuti mata duree qofa irraatu inni malee dubbatuu hin dandeenyu sa'aatiin gartee namaan hayyamu ulamaan keenya gurdaa bakka kana jira jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum ilma keenya garteetiniin ilma keenya abdussamadi irra deddeebinee baga asiin si gahee أما اللي ربي فيه تسباسا جباد لكم قاب دراه ملي دراسة جباد سين جنة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Podcast. So.